أكم جرتو داوتو تخينيا خبجمو أدو أورميا قبضيت إندفي أدو أورميا نيوز نيتورك ولين عن عبد الناصر راجستاني دور الرتيس هنگا فوتو أدو فينشلك إيرون مقالا شامبو موتما وياني رتي خاصا جرتو أكا بيفا أدتين بوبا أجرو قبا سماتي جرا غازين أماما نانو كيبا أربا من شخيصة أركن جتشودان أكا خاصا ماجرو دقيامي مقالة أوروميا غرغرا خيصة تاليالين وراكسا أكا مطلفا ماجران دقيامي منين برنوتا قدنوتا أوروميا خيصة أكا ببدا جران قبا سماتي جرا بقتون نيرو أمانتنا بيا مصر خيسة جران حركي سقلتمي شنيقول أكا إلمان أورموتي قبا سميتي جرا أمو دوبا لنان فينشلك إيرون مقالا شامبو موتما وياني رت خاصة جرتو أكا بيف عدتين بوبا أجرو قبا سميتي جرا فينشلو مخنانيس أبا أوفانا قبصوفنا وبو فانا بلسوم نجتشا أكا مرميشي ما قدي ساجرانيس بيكا ميتي جرا بلي نودوتنا أكار ما قدي تسنف انديسني أدون قويا الراوت أبجي خدا فربرا خمر ما فولا سدد قدين هورو قدرو ولا قارا قديباتي أكا أديستوتي ججبين إيرو أورمو مقالا شامبو فنجلا موتوما وياني ناس ساجرو بفهاريان أكا خاصن بيكامي تجرا أكمل الدم أدوتنا جباسا نتيس خايون فينشلا خنا هاروم سي أوبيدي ونجلا ديم توياني يرو أمانتنا أدم ساجران غافي إيرون إلمان أورمورا اتوري جماني كاماهيس اتيرتني اتيس ريبماني غريس بيا اتين بقتن وان قلمان هنجينيف فينشل لخوني جاجي فموني سا خوبة ميتي جرا خنا ماليس هاروم سي ميسين سوني أوبيديون أمتا ولتي كماني أمتا دوسي ساجران سجنتا سوبا سياسا وياني كيفي توفتا صوباتي مالي هارومسا خايو إلمان أورمو بكانجي أكا هنتينيس قباسومان مدين خينيا هوني أدي سيتي جرا أكا أدون قدينوتا أوروميا خيسا لهنيا خانا بهاجر تفابا سوكيس مثل سنو فيديو إدول مهندتي كرورا هارومسا بافتشولان والغي مكا دادا اتباسولان أكا أمتا والتي كباني دورسي ساجرانيس وانو مبيكامودا حالو مخانانيس ديدا صوبا فيديو ججبين مقالا شامبودا فينشل أكا هارياتي خاستين توفتان أوبيديون بافتي في كرورة سوبا سياسا ويانينا أكا جلا فشل سيسا جرانيس بيكا ميتي جرا فينشلو مخانا رتيس نادا النورين أدى خنين أكا خايون كيرون إلمان أورمو اتواري قمتف بلسوما سبا أورمو تيف أرقم سيسوك مالك أكا نموني جريني إساني بيالاتي فويه فتشوف ديماني أما ديبيان وانتان هاساوني في ميتي خايون وريقما كيرو إلمان أورمو أكا إلمان أورمو بكا جراني هدارا بلسباني مالك akka warri mirga ilmaan oromoo sarbuu barbaadu mana hidhaatii bahee nurratti dhaadatu fi miti ilmaan oromoo maqaa abaa'otii fi maqaa waraana bilisummaa oromootiin boolla keessatti hidhamanii akka nama jiruu gad kan du'e ol ta'anii fi miti jecha akka dhaadannoodhaan qilleensa raasaa jiranis beekameeti jira. dabalataanis fincilli kuni akka haariyaatti ka'ee dhaadannoo qabsoo waggaa 40 dura ture qabsoo waggaa 4 kan miidiyaadhaan gaggeeffamuun bakka buusuun akka hin taane ibsuun isaatis gabaasuma maddeen keenya irraa hubachuun danda'ameeti jira. Kanuma waliinis daangaan lafa Oromiyaa haa kabajamu, ajjechaan ilmaan Oromoo hatattamaan haa dhaabbatu, abaa'oo akka diinaatti ilaaluun haa dhaabbatu, yakkamtoonni ilmaan Oromoo ajjeesaa turan madaaliyaa argachuurra gara seeraatti akka dhiyaatan haa godhamu jechuudhaan akka dhaadachaa turanis beekameeti jira. Fincilli qeerroon ilmaan Oromoo magaalaa Shaambuu akka haariyaatti dho'e uummateef jalatti hiriirsaa jiru kunis abaa'oo faana qabsoofna waboo faana bilisumna jechuudhaan akka mootummaa wayyaanee irratti mormii cimaa dhaggeessisaa jiranis maddeen keenya Oromiyaa Niws Neetworkiif gabaasaniiti jiran. Gaaziin uumamaa naannoo kibbaa Arbaa Minci keessatti argame jechuudhaan akka haasawamaa jiru dhaga'amaati jira. Lafti amma gaaziin itti argame kuni naannoo Oromiyaa godina Gujii duulli uummata kibba Gujii lixaarratti bobbaafamus lafa sana harka Oromiyaa irraa baasuudhaaf akka adeemamaa jiranis beekameeti jira. Bal'ina oduu tanaa Daani'el Bariisootu qindeeffatee harkaa qaba. Shirri wayyaaneen xaxaa jirtu qaroomina ilmaan Oromootii fi fageenya guddina teknooloojiitiin osoo jalaa hin saaxilamin oolee hin bulu. Wayyaaneen fedhii saamicha albuudaa godina Gujii keessaa qabdu galmaan ga'achuu fi maqaa abaa'oon biyya galeera jedhuun guutuu godina Gujii keessatti
bifa haaraan lola labsuu fi qophii akka xumurtee jirtu keessa beektonni himaneerani. Gaaziin uumamaa naannoo kibbaa Arbaa Mincitti argame jedhamee odeeffamaa turellee naannoo kibbaa Arbaa Minci otoo hin taane naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaalee akka Abbayaa, Galaanaa fi naannawa san keessa waan ta'eef ajandaan dhoksaa duulli uummattoota kibbaa Gujii irratti bobbaasaniifillee lafa kana weeraraan qabachuun Oromiyaa harkaa baasuu fi akka ta'ellee keessa beektonni himaneerani. Akka gaazexoonni The Reporter, Awramba Times, The Fortune, allafrica.com tanaan dura gabaasanitti gaaziin uumamaa lixa Gujii ollaa Arbaa Mincitti argame jedhame sun addunyaa irratti kan biyya Raashiyaa fa'a akka caalu gabaafamee turellee. Akka gabaasaalee gaazexoota wayyaanee aanfatan kunneen gabaasanitti ujjummoon gaazii uumamaa kana ittiin harkisuun gara Jibuutii geessuun Jibuutitti qulqullaa'ee alatti erguu fi Gujii lixaa fi Arbaa Minci irraa ka'ee diriirfamuun ujjummoon gaazii uumamaa kun hawaasaa fi Dirree Dawaa keessa ce'uun gara Jibuutii akka geeffamullee gabaafameera. Warqii fi gaazii uumamaa kanaan alatti kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti albuudonni ebeluu isaa hin beekamnee fi kan beekaman hedduun argamaa jirani. Akka fakkeenyaatti albuudni dhagaa gatii guddaa baasuu kan Emerald jedhamu giraamni tokko hanga birrii 30,000 fa'aatti kan gurguramu as gulootana argamaa jirani. Gaazexaan beekamaan biyya Ameerikaa The New York Times jedhamullee Emeraldiin godina Gujii baha aanaa Oddoo Shaakkisoo keessaa argamu gatii gabaa addunyaa harkisaa akka jiru gabaaseera. Wayyaaneen impaayera dinagdee Itoophiyaa keessatti ijaarratte tiffachuu fi akkasuma saamicha isii itti fufsiisuu fi Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuun saamicha isii itti fufsiisuu fi harka lafa jalaatiin shira xaxaa jirti. Lafee dugdaa dinagdee wayyaanee kan ta'e warshaa warqii Medrook laga Dambiillee mormii uummataatiin waan jalaa cufamee fi wayyaaneen kan akka haluutti qabattee uummata Oromoo Gujii haluu ba'uu fi akkasuma warshaa warqii Medrook laga Dambii jalqabsiifachuu fi harka lafa jalaatiin hojjetaa jirti. Uummanni Oromoo guutuu godina Gujii wal dhaga'uun yeroo tokkotti ka'ee wayyaanee dirqamsiisee warshaa Medrook laga Dambii waan cufsiisee fi yoo warshaan kun jalqabame ammas uummanni kun akkuma duraanii san ka'a sodaa jedhuun wayyaanee uummata godina Gujii irratti maqaa baa'oon biyya galeera jedhuun lola itti labsitee guutuu godina Gujii to'achuu fi qophii akka xumurtee jirtu himameera. Akka maddeen keenya dhimma kana keessa beekan nutti himanitti lolli guddaan guutuu godina Gujiitti labsamuu fi qophii akka xumuramee fi uummanni qophii barbaachisaa fi ifi eeggannootti akka cimullee dhaamaneerani. Duulli maqaa abaa'oon biyya galeera jedhuun godina Gujii keessatti taasifamaa jiru kun guyyaa kaleessaa godina Gujii baha aanaa Darmee ganda utuluu keessatti ijoollee loon tiksitu abaa'oo himaa jechuun itti dhukaasuun akka ajjeesanii fi akka madeessanillee maddii odeeffannoo kennaa garasii dubbisnillee akkana nutti himeera. Ijoollee loon keessa jirtuu fi asii oolan makiina saddeetii godhattee hiriira dhiyaate ijoollee loon keessa jirtu ni fida abaabaa jirti jettee ijoollee loon keessattuu lama ijjettee ijoollee motoraan karaa yaatu abaabaa midhaan geessisan jettee ijoollee sanii achumatti itti tokko achumatti tokko amma mana yaalaa geessisan karaa jedhanii. Eessa bakki kun? Bakki godina Gujii bahaa aanaa Darmeeti ganda utuluu keessatti bakki ijoollee itti duutellee bakki ijoollee motoraa itti duutellee. Amma kana makalaakaa yookiin waraana mootummaa wayyaaneetti kana godhe hadha? Har'aa keessatti kana godhe. Namni du'e kun ijoollee loon tisitu xixiqqoo waggaa meeqa geetti laati? Ijoollee xixiqqoo naannoo waggaa 10 irraa kan fagaanne ijoollee lamaan warraan duuteeti ijoollee motoraan duute mana motora buusu ijoollee motoraan hojjettu. Ofuma isii tola ofirraa yaatu ijoollee sadii irra tokkochee jettee abaaboo fidaadhaa ijoollee dhaabachiitte ijoollee xixiqqoo waan beekne isaanii bee abaaboon jedhaa ijoollee mammaa jennaan bira dhaabatanii karaa rasaasa ba'uu jiru keessatti harkaan qabanii abaaboo maaliif hin deettee ijoollee xixiqqoo waan fedhanitti baay'ee nutti dhaga'ameera baay'ee itti gaddinee jira. Magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti xalayaaleen warraaqsaa akka maxxanfamaa jiran dhaga'ame. Waraqaaleen maxxanfamanii bahaa jiran kun waraqaa miseensota OPDO akeekkachiisaa jiran akka ta'ee fi waraqaalee haaromsi OPDO akka sobatee saaxilaa jiran akka ta'es ifateetii jira. Bal'ina oduu tana akka armaan gadiitti isiniif qindeessine. Gabaasni maddeen keenyarraa nu dhaqqabee akka ifa baasutti yeroo ammaan tanaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti waraqaaleen warraaqsaa iddoo adda addaatti akka maxxanfamanii hubachiisa garaagaraa himaa jiran beekameeti jira. Akka maddeen oduu tanaattis waraqaaleen yeroo ammaa maxxanfamaa jiran kuni walga'iilee maqaa haaromsaatiin OPDO'n adeemsisaa jirtu
akka dhaabduu fi uummanninis akka walga'iin haaromsaa kun akka sobatee akka hubatuuf akka ta'es beekameeti jira. Yeroo ammaan tana otoo ilmaan Oromoo godinaalee hunda keessatti gara jabeenyaan wayyaaneedhaan ajjeefamaa jiranii OPDO'n miiltoon wayyaaneedhaa walga'ii haaromsaa jechaa uummata doorsisuun akka uummanni soba isaanii irratti hin bayyananneef waan ta'eef akka sobni kun saaxilamee uummanninis qabsoo jalqabe finiinsee itti fufuuf akka waraqaaleen kun maxxanfamaa jiranis maddeen keenya kun gabaasaniiti jiran. Haaluma kanaanis qeerroon bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa jaarsootii fi aanota adda addaa waraqaalee warraaqsaa kanneen OPDO jala deemtoota wayyaanee hubachiisan akka maxxansanii akeekkachiisaa jiranis hubatameeti jira. Waraqaaleen sodaa tokkoon malee qeerroodhaan barreeffamanii iddoo adda addaatti maxxanfamaa jiran kunis namoota uummataan jibbaman kanneen maqaa haaromsaatiin uummata irratti muudamanii yakka gara garaa hojjetan akka daddaffiidhaan aangoo irraa bu'anii fi akka bakka isaanii namoota gayumsaa fi dandeettii qabanii fi namoota uummataan jaalatamaniin akka bakka bu'anis beekameeti jira. Gara biraatiin ammas walga'iin OPDO'n maqaa haaromsaatiin adeemsisaa jirtu walga'ii sobaa kan uummata dagachiisuudhaaf toofteessamte akka ta'es waraqaaleen kun akka saaxilaa jirtus gabaasni maddeen keenya footoo waliin nuuf ergan kun ifa baaseeti jira. Akka fakkeenyaattis waraqaan lixa Oromiyaa aanaa jaarsootti maxxanfamtee OPDO akeekkachiistu akka namoonni maqaan isaanii eerama kun hatattamaan aangoo irraa gadi dhiisanii bakka isaanii namni biraa akka muudamu akka ta'es waraqaan gabaasaan nu geessu kun addeessee jirti. Akka waraqaa kanaattis tokkoffaa Geetaachoo Dhiphisaa itti gaafatamaa waajjira investimentii, lammaffaa Geetaachoo Galataa itti gaafatamaa waajjira himaataa, sadaffaa Gammachuu Qixaaxaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira barnootaa, afuraffaa Abdiisaa Dabalaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii, shanaffaa Soorii itti gaafatamaa waajjira lafaa, jaaffaa Dambalii Baatil itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa. Waraqaan kun OPDO'n namoota kana akka hatattamaan iddoo isaan itti muudamanirraa akka kaastu waraqaa gaafattu akka ta'es beekameeti jira. Manneen barnootaa godinoota Oromiyaa keessatti akka babbadaa jiran gabaasameeti jira. Akka gabaasni maddeen keenyaa dhaqqabe ifa baasetti manneen barnootaa kanneen aanaalee naannoo Somaalee waliin waldaangeessan akka garmalee caccabanii barattoonnis rakkachaa jiran gabaasamaati jira. Bal'ina oduu tana Ayyaantuu Gadaatu qindeeffatee harkaa qaba. Godina Oromiyaa afur keessa ganna lama keessatti manneen barnootaa 559 cufamee caccabee saamame. Godinni Oromiyaa naannoo Sumaaleetiin walitti dhiyaatu dhiibbaa guddaa keessa jira. Ganna lamaan kana keessa bu'uura misoomaa hedduu illee akka fedhetti faayidaa argachuutti hin jiru. Rakkoon kun ganna lamaan darban guddoo hammaate jira itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Walumaa gala godina Harargee lamaan Baalee, Booranaa fi Gujii lamaan keessatti manneen barnootaa 559 ta'antu cufaman, saamaman yookaan caccaban. Gatiin isaa qarshii miliyoonii 43.3 oli. Kan maatii waliin naannoo Sumaalee Jijjigaatti baqatanii dhufan waliin ijoolleen 65,000 caalan akka kanaan barumsa isaanii dhaabe yookaan jidduutti kute. Taatullee akka Dr. Tolaan jedhutti ijoollee kana gara manneen barnootaa nagaa ta'anitti geessanii barsiisan. Oromoo Jijjigaa baqatanii dhufan magaalaa Oromiyaa 11 keessatti qabsiisanii ijoollee warraallee manneenuma itti dhiyaatan keessatti barsiisan jedha Dr. Tolaan. Haa taatullee ammallee ijoollee 22,000 ta'anitti akka Dr. Tolaan jedhetti barumsatti hin galmaa'in jiran. Ergii dhufanii yeroo barumsaa waan isaan darbeef rakkoon tokko kan nu quunname ijoolleen kun achitti afaan Sumaaleetiin baratan asitti afaan Oromootiin barumsa kennina jedhan. Ijoolleen hin galmaa'in harki guddoon ijoollee xixiqqoo akka ta'an jecha Dr. Tolaati. Ijoollee 65,000 kun kutaa tokko hanga 12 baratan manneen barnootaa itti dhiyaatanitti hiranii barsiisan illee kutaa silaa nama 40 hanga 45 qofa qabatti jedhanitti ammoo akka jecha itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaatti ijoollee 70 hanga 80 ta'an walitti naqanii barsiisan. Gaafa Oromoon kuma hedduu Jijjigaa baqate sun barsiisota 437 achi dhufee jara kanallee hojii qabsiifnee jirra jedhan. Ijoollee mana barnootaa kanatti galchine akka jecha Dr. Tolaatti nyaataa fi mi'a barnootaallee inuma kenninaaf. Biiroon barnootaa ganna dhufu keessa manneen barnootaa caccaban kana ijaarratee hojiitti deebisuuf baajata baafatee itti jira.
haa taatullee lafti itti baratan sun nagaa ta'uu malte qara Itoophiyaatti dhiyoo kana ijoollee kutaa 10 fi 12tti qoraman yuunivarsiitii seenan fudhate. Lafa liyyuu poolisiin keessatti nama haatu ammoo akka maatiin ijoollee jedhanitti ijoolleen hedduun qormaata kana hin fudhanne warri fudhatan illee ittuu hin qophoofne. Akka Dr. Tolaan jedhutti ammoo maatii waliin mari'atanii hin baranne jedhanii qormaata fudhachuu dhaabuu mannaa fudhachuu wayya jedhanii fudhachiisan. Maddi VOA Afaan Oromooti. Gabaasa Oromiyaa News Networkii Faanayyaantuu Gadaati. baqattoonni yeroo ammaantana biyya Masar keessa jiran harki 95 ol akka ilmaan Oromootee gabaasameeti jira. Baqattootuma kanaan wal qabateetis miidiyaaleen mootummaadhaa akka waan ilmaan Oromoo hundi biyyatti deebi'anii fakkeeffachuudhaaf akka olola adeemsisaa jiranis hubatameeti jira. Bal'ina oduu tana Beenyaa Gammadaatu qopheeffate. Kaaba Afrikaa biyya Masir keessa lammiileen Itoophiyaa 13,000 ol kan ta'an baqattummaan UNHCR jalatti galmaa'anii jiraatu. 13,000 keessaa ilmaan Oromoo 95 ta'u. Ilmaan Oromoo gara biyya Masiritti godaanuu ergaa eegalanis waggoota hedduu lakkoofsisanii jiru. Addumatti immoo ergaa fincilli diddaa gabrummaa eegalee ilmaan Oromoo gammoojjii hamaa Saaraa keessa qaxxaamuruun gara biyya Masir kan seenan daran dabalee jira. Mormiin maaster pilaanii golee Oromiyaa hunda keessatti dhooheen wal qabate dargaggoonni hedduun dhiittaa mirga ilma namaa irra ga'u reebicha hidhaaf ajjeechaa jalaa baqatanii magaalaa Kaayiroo keessa jiraatu. Gama birootiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad daawwannaa biyya Masiritti godhan irratti namoota mana hidhaa turaniif siyaasaan biyya isaanii irraa dhiyeessanii sirna wayyaanee mormuun adda bilisummaa Oromootti kan makaman turtii waggaa muraasa booda adda bilisummaa Oromoo keessaa sadoo mataa isaanii mijeeffachuuf gananii kan keessaa bahan akkasumas UNHCR jalatti galmaa'anii magaalaa Kaayiroo jiraataa kan turan namoota muraasa dabalatee Dr. Abiy Ahmadin waliin gara biyyaatti malanii jiru. Miidiyaan wayyaanee Faana Broadcast akka gabaasetti. Itti dabalataanis miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka waan biyya seenanii fakkeessanii miidiyaaleen biyyattii garagaraa gabaasaa jiru. Dhimma kana irratti jiraataan magaalaa Kaayiroo tokko dubbisnee jirra. Baqataan kun yeroo dheeraaf Kaayiroo keessa kan jiraate akka jedhetti namootiin gara biyyaa galan kun miseensota adda bilisummaa Oromoo akka hin taaneef waggoota 4fis biyya Masriin keessa UNHCR jalatti baqatanii jiraataa kan turanidha jedhu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduudhaaf qabadhee addaan qarumaatii qophiilee Oromiyaa News Network afaan waliin turtii gaarii siif haa ta'u.